Dargaggoonni lama shororkeessummaan himataman. Shororkeessitoonni kunniin dawlaa Arabaa Suudi Arabiyaa keessa jiraatan. Maqaan isaanii tokko Afarsaa yoo ta'u, tokko Abdii Bilisummaa jedhama. Bakka bu'aa Wallooti jechuun geggeessaa jiraa jedhan duula hamaa. Afarsaanis ani bakka bu'aa Sikkoo Mandooti jechuun eegalee jiraa jedhan badii raawwachuu. Jarri lachuu yakka raawwachuu miti, maqaa keenyaanuu duula akkanaa banuun yakkaa oliiti. Dargaggoonni kunniin waraqaa eenyummaa malee kan jiraatan biyya namaa keessa kan raawwatanis gochisuu kanneessa. Namni waan hin taane hojjetu seenaa ofii jalaa balleessa, maqaa of xureessa, yakka ofitti murteessa. Gosummaadhaan garaa walitti jabaatu gochisuu kanneessa walirratti raawwatu. Lubbuun dhala namaa homaatti hin fakkaatu. Yaa nama foon namaa nyaatu badii hojjettee fi har'a murtii dabdullee beekee boruu gaafatamuun kee akka hin oolle. Addunyaa kanarratti seenaan si gaafata. Gandaa akiraatitti qixaanni si eeggata. Islaamummaa walitti qaban lukaan irra deemanii gandummaadhaan waliin dorgomanii. Islaamummaan nu biratti xiqqaatte, gandummaan nu biratti sadarkaa argatte. Erga kana amantii teenya lukaan irra deemee xiqqeessaa jiru ta'e numa keessaa orma maal komatarree meessinuu murteessaa. Walumaa galattuu hooliyyiin maziraa gandaa keessatti dhokattee qaama nagaa irratti duula bantee gaafatamuu qabdii jedhan seeraan barbaadamti. Jara kanneen bakka buufachuu miti dhalachuu jaraayyuu hin beeknu nuti. Yakka raawwataniif itti gaafatamaan matama isaaniiti. Yakka isaan raawwatanii fi itti gaafatamummaa hin fudhannu nuti jechuun dubbatan hayyootiin. Kuni jecha Oromoo kutaa 11ti. Nuti miidiyaa kanarratti jara arginu maqaa keenyaan akka ijoollee hin adamsine. Hiyyeessi bakka ciisu yoo argate diriirfataa bo'aa jedhani bakka taa'anii dalagatan argannaan ijoolletti haada godhaa jiranii jedhan amma. Gowwaan hin dhalatin dhalatoo hin guddatin. Gowwaa guddisi nama dhibu guddatee nama dhiba innu. Gowwaa sabaa miti lubbuun isaatu baatti taati. Ilmaan alagaa dhiifti ofii walajjeesti. Rabbi nurraa hin baasin tana booddee. Kan dandeettu dhaani jennaan galee haadha warraa maangarafin gowwaan bututtoon ijoolleellee sodaa diinaa biyyaa baqattee saba ofii irratti duula bantee. Xoorinata barbaannaan biyya galaa diinni biyya jira wal guurtanii biyyaa baatanii karatti wal gurraatanii. Wanti biyyaa baatanii fi dalagattanii jireenya keessan jijjiiruuf moo karatti waliin dorgomuuf. Isin hiyyummaa qaamaatii miti hiyyummaa qalbii qabdanii eessayyoo dhayxan dalagattanii hin jijjiiramtanii. Namni hiyyummaa qaamaa qabu waan isa jijjiiruu argannaan jijjiiramuun isaa hin oolu. Isin bakka hojjetaniitti ol jijjiiran illee dhuftanii hojii dhiiftanii akka hojjettanii. Namni badii hojjetu bakka hin filatu. Amallee abbaan dhiisu tulluun bakkaa hin godaantu jetti Oromoon gizee mammaaktu. Sammuun isaanii waa hin yaadu magaazina furriiti. Arrabni isaanii targaa hin qabu summii lafeeti. Qaamni isaanii warshaa badiiti. Wanti isaan haasahan osoo qilleensatti dabalame kan qilleensa faalu, osoo nama seenee kan nama sakaalu. Haasofni isaanii nama qaanfachiisa, hojiin isaanii nama jibbisiisa. Namoonni akkanaa kunniin dalagatanii jijjiiramuuf osoo hin taane namoota dalagatanitti gufuu ta'uuf malee. Keessattuu namoonni gurguddaan akkana jechuun himatan. Saalli hin saalfatu, abbatu jala saalfata. Saalli ofiin of hin dubbatu, namatu dubbata. Garuu namoonni waa dubbatan waa hin saalfatan. Garagalii miilatu harka dhiqaa nutu jara saalfatee miidiyaa lagate. Nuti saalfannee haa callisnu malee callisuun keenya badii nutti dabali. Callisuu keenya giddu gala godhatanii maqaa keenyaan badii raawwatanii. Namni maraate yoo jiraate warratu hidhata. Yoo warri hin jirre ardaa fi gosti maal godhata. Maa callisanii ilaalan maraataa. Moo namuma fayyaa qabutu akkana ta'a laata. Maaloo namni mataan isaa likkii hin xirree yoo jiraate warraan gahaa warri haa yaalatu. Yoo warri humna hin qabne Oromoon itti haa birmatu. Ijoolleen kunneen yoo maraatan yaala haa argatan. Yoo fayyaa qabaatan seeratti haa dhiyaatan. Jarri kunneen daangaa walitti hin qotatanii afaanii wal arrabsanii haala walirraa baafachuu fi wal adamsanii. Namni tokko yoo dibame isuma kan yaala argatu. Dhibee isaatii fi namni biraa marfee waraannatu. Garuu jarri ofii badii kaasanii dhiiga nama nagahaa dhangalaasanii. Warri araarri haabuu jettan akkana godhuu qabdan. Kan abidda qabsiise seeratti dhiyeessaa abidda qabate dhaamsaa. Warri duuba teettanii of course jedhaa walitti nama ooftan maal keessa argattan. Lubbuu hiyyeessaatiin geema taphattan.
Of course ani Walloodha, of course ani Arsiidha jettee yoo dhaadattu maali wanti addaa kanatti qabdu? Xaarii bulaadha ilmi namaa.